qophii kaayyoodhaa kan karaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatiin dabru. Tole dhaggeeffattoota hordoftoota keenya kun sagantaa qophii kaayyoo kan karaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatiin dabru keessummaan keenya irraa karaa qophii sagantaa kaayyootiin yeroo duraatiif ol argine jaalchichaa wajjin jirra waa hedduu irraa hubattan waan kanarraa yookaan ammoo gaaffii deebii yookaan ammoo sagantaa marii kana gubbaarraa kan jiru abdii keenya mee adeemsa yookaan ammoo seensaaf akka nu toluuf jaalchichaa jechuun nama hedduun ni dhagaa. Jaalchichaan eenyu? Ayyee ulfaadhu jaalgadaa karaa qophii kaayyoo karaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatiin keessummaa gootee naaf feeruketti guddoo galatoominsiin jedhaa. Egaa akkuma beekamu guyyaan har'aa guyyaa boriirraa eegalee ramadaanatu seena ummata Oromoo guutuu addunyaarra jirtan Ramadaan Mubaarakin isiniin jedha. Baga Ramadaanaan sin ga'e Ramadaanni baranaa kan soomanni keessanitti dhagahamu kan haqni keessanitti ba'u kanis immoo kadhannaan keessanitti qeebalamu siniif haa ta'u jechuudhaan barbaada ummata Oromoo guutuu addunyaarra jirtan maraa fi egaa guyyaan har'aa guyyaa xumurri Ramadaanni guyyaa boriirraa kaasee waan eegaluufi guyyaa kanarratti walitti dhufuu keenyaaf guddoon gammada. Haa ta'u cichaa jechuun ani cichaa goobaati. Jaarmiyaa Baoboo biyya alaa keessatti deebi'ee itti gaafatama ijaarsaaf siyaasaan ture. Har'a immoo itti gaafatama miidiyaa fi sabquunnamtiin. Namoota hin beekneef tarii ammata hangam irraa qabsoo kana keessatti qooda fudhattanii ilaa hangammaa keessa jirtu? Baran kutaa 7 baradhu egaa naannoo keenyatti bara bosonni baalee gubatu barsanarraa kaaseen qabsoo Oromoo keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda fudhachuu jalqabe. Biyya keessatti mana barnoota irratti mana hidhaa adda addaatti dararama yuunivarsiitii keessatti aga biyya baqaatti qabsoo Oromoo keessaa qooda hedduun fudhadhe. Kan lubbuun itti dhabame jira. Kan jiruuf jireenyi isaa itti golgolaa'ee jira. Anis akkuma nama kamii maatii koo irraatti ba'ee jiruuf jireenya barnoota kiyya irraatti ba'ee mana hidhaa adda addaa keessatti dararamee maatiin kiyyatti dararamee aga har'aatti immoo guyyaa tokko illee biraan hafne nuti ilmoomaan itti dabarreeti ilmootti dabarsine akka sanatti jirra jechuu barbaadeen ilmoomaan qabsoo bilisummaa Oromoo jalqabaa kaanee amma ammaatti itti jiraachuun barbaadeen kana sana jechuun hin barbaachisu umuriidhuma daa'imummaarraa gaafa kutaa 7 baradhuu kaasee haga ammaatti ittuma jira. Haga har'aatti haga sa'a kanaatti labatatti nu darbee jiraachuu barbaadeen. Hedduu galatoomne. Maaliif namoonnummaa yookaan dhaggeeffattoonnummaan keenya akka gartee xiqqishollee ta'uu bakka adda addaarraa namni maqaa kee dhaga'uun hin oolu
kan Jumaa fi waan san godhe. Inni arraa miidiyaa irratti wal argine kun yeroo duraati ergaa sossoo'insa yookaan ammoo rakkoon jaarmee ABO biyya alaa kana keessatti mudate irraa kaasee yookaan ammoo dhaga'ame irraa kaasee langammaatti waan waa dubbate hin dhageenye. Waan kana guddaa keessa deemulleen ammatti barbaachisummaan qabu haa ta'u immoo maqaaleen kee bakka hedduutti kaadhaa ture. Bifa gaariidhaan bakka itti hedduu xiqqaachuu ni mala bifa gartee adda addaatiin yookaan ammoo waan negatiivitiin kaadhaa ture. So waan san kiliir godhuun aaduma waan miidiyaa irratti dubbatamaa ture waan ta'eef barbaachisaadhaa kan juufiin gaafii kana sii dhiyeessa. Maaltu ture mee briefly waan achi keessatti ture sababni isaa maal ture akkamitti bakka amma jirru kana ga'e? Guddoo galatoomii algada maqaan kiyya bifa adda addaatiin ka'uusaa arguu dadhabeen miti. Ittuma yaadeen callise. Dubbachuu irra callisuutu furmaata ta'a laata? Yoo dubbanne kanaa ol waa ta'a laata? Ka jedhu irraa ka'een callise malee wanti dubbatamu hedduun jiraachuunsaa akkuma jiru jechuudha. Jaarmee ABO kana bara 2022 Noovembarii keessa Oktoobarii keessadha ka gar tokkotti akka jaarmiyaan kun hundeeffamuuf marii namoota 12 ta'an wajjiniin eegalle. Jalqaba isaa anumatu rakkoo tokkotu ture jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo keessa. Adda bilisummaa Oromoo gara Gullalleetti ka galee jechuudha kan biyyatti amma galee jiru kana keessatti rakkoon tokko ture. Rakkoon kun gaafilee adda addaatu gaafatamaa. Komii dirree qabsoo irraa ka'aa. Biyya alaa kana keessatti warri waraana bilisummaa Oromoo gargaaran kallattii adda addaatiin ni jiru. Taaksii foorsii, tumsa woboo, egeree Oromiyaa, adda bilisummaa Oromoos warreen kun wajjiniin rakkoo xiqqoo wayii dhalata. Rakkoon dhalatu kun waraanni bilisummaa Oromoo kun dirree qabsootti hafeera. Addi bilisummaa Oromoo biyyatti galeera. Dhaabni kun hogganoonni isaa gurguddoon sadarkaa shanee gumiitti hayyu dureen dhaabichaa mana keessatti qondaalonni ijoolleen hiriyootumti keenya warra achi keessa jiran mana hidhaatti kaan dararama adda addaa keessa galanii kaan dirree qabsootti hafaniiru. Dhaabni kun dhaaba diinni sakaalee socho'uu dadhabedha. Akkaataan itti deeman baay'ee rakkisaa ta'eera. Waraanni kun waan isa fakkaatu tokko karaadhuma kallattii adda bilisummaa Oromootiin jaarmiyaa mataasaa jaarmiyuma ABO jedhu kana qabatee yoo biyya alaa kana keessatti walii galamee sochiin tokko godhamee waraana dirree qabsoo jiru kana humneessine jabeessine gaariin ta'uu ka jedhu yaada kaafne miseensotuma adda bilisummaa Oromoo taanee miseensotuma dhaabaa taanee otoo jirru yaada kana kaafnaa jechuudha adduma bilisummaa Oromoo keessatti. Kana namni nu dhaga'u dhabamnaan konyaatu jira gaaf sana biyya Swiidin keessa. Konyaa Swiidin keessatti gaafii kana kaafnee waan baay'ee dubbachuunis barbaachisaadha. Dubbachuu dhiisuunis waa hin tolcha. Warri dirree irra jiran kun waraana kanatti fufinsaanii hojii barbaachisu qalbii tokkoon miseensotumti dhaaba kanaayyuu nama muraasa Oromoo kana guutuu hirmaachisanii qabsoo kana bifa tokkoon yoo itti fufsiisan wayyaa jennee yaada kaafne. Barruun barreeffamee rakkoolee jirtu 1 2 3 jedhamee barreeffame ammallee na bira jira. Kana gara konyaarra teenyee gara kutaatti barreessinee jechuudha. Kutaan kun Iskandinaaviyaadha. Kutaa Iskandinaaviyaatti barreessinee kutaan Iskandinaaviyaa deebinuu deebisuu didee gaafiin kun itti deddeebi'ee gaafatame namni nu deebisu dhabame irra deddeebinee gaafannee namni deebisu dhabamnaaniin waltajjii irratti
Hayyiduree Adda Bilisummaa Oromoo waltajjii nama miseensota 181 qaban irratti karaa onlaayinii gaafadhe. Namoota tokko waan biraa jedhu nama arrabsu namoonni Adda Bilisummaa Oromoo keessa jiran onlaayinii. Maaliif waraana kanatti namoota arrabsiistu? Sinoo socho'uu hin dandeessanii hidhamtoota mootummaan kun yeroo barbaade sinidha. Yeroo barbaade immoo siniika. Waraana kana jabeessuu irratti maaliif hin xiyyeeffanne? Waan tokkoyyuu gochuudhaaf sinitti ni ulfaata. Waraana kana akka jabaatuuf maa hin xiyyeeffanne jedhee ani dubbannaan namni amma jaarmiyaa kana keessatti Raggaasa Oljirraa jedhamu waluma ba'ee mammaaksa warra raashanatti mammaakee nan dhaabee nan ba'ee nan galee jechuudha. Waraanni kun jaarmiyaa mataasaa dhaabbachuudha qaba. Jaarmiyaa mataasaa dhaabbatee bifa qixa ta'e warri har'a isa gargaaran kun alaa isa gargaaran kun gar tokkotti dhufanii gaaddisa tokko jalatti mataa walitti qabatee jaarmiyaa jabaa tokko ijaarratee waraanni kun gargaaramuudha qaba. Kanan jedhuun jireenyaatti bilbile wajjin haasofne. Ayyee namoonni 12 ta'an tokko wal gaanii jiru. Yaada sana nu faana taatee yoo wajjiniin itti deemuu dandeenye yoo yeroo qabaatte yoo haala mijataa siif haalli mijaa'e waan kanatti deemnee wajjiniin asirreessinu namni akkasitti wal ga'e tokko jira jedhee namoonni achi keessa jiran Jaalalee Moodaa, Lubbuusaa Amaaruu, Kumsaa Buraayyuu, Biyyoo nama jedhamu tokko Abdallaa jedhuun Awustiraaliyaa jira. Dr. Onnee, Dr. Fuad, Abdallaa Suleemaan nama jedhamu tokko, nama Gammachiis Naadoo jedhamu fi namoota biraa maqaa isaanii tarii yoo dagadhe naaf galchanii jireenya warreen kun nama 12 namni ta'an mana sana keessa jiru jechuudha gaafsan. Gaafuma mana sana dhaqu walla barsiisee durumaayyuu wal beeknaa dhaaba keessatti hunda isaaniitiin iyyuu Adda Bilisummaa Oromoo keessatti wal beeknaa utuma achi wajjin jirru garanas jiru jechuudha. Jara kana wajjin wal barree walitti dhufnee gaafuma sana koree nama 3 nu filatan. Jarumti sun. Koreen nama 3 kun filamne eenyu ana elemoo fi jireenyaa filame jechuudha. Guyyuma dhufe sana. Jalqaba waggaa lama gaaniiru waan kana erga jalqabne irra jedhanii garuu steeppii tokkotti iyyuu hin ceene jarri kun. Gar tokkotti iyyuu hin ceene waggaa 2 gaaniiru sochiin isaanii baay'ee laafaa ture. Amma gaa ergatti ani dabalamee guyyaa barbaade walgahii ni dhufa guyyaa barbaade walgahii irra ni hafa erga koree taane koreen olaantummaan koree namni 2 ni argamnaaniif Jaalalemoon inni gaafa barbaade ni hafa jireenyaani anii fi Elemoon itti fufnee waan kana qajeelchuu jalqabnee jechuudha. Maaliif wanti kun jalqabameera hin hojjenne erga jennee hojjechuudha qabna. Kanaaf maal gochuudha qabna dirreedhaan qunnamtii namni qaba jedhame jireenyaadha. Warreen kan biroo qunnamtiin qabnu nuti garuu jaarmiyaan akka biyya alaa kana keessatti dhaabbatuuf hojjenne irra waggaa 2 san dura Elemoo faatee gale Jaalalemoo faatee gale isa jalqabne torbanii wal geenya torban sana nan bisu hojii keenyatti fufnee dhufee gaafa Apriilii 13 yookaan eebila 13 jaarmiyaan ABO jedhamu karaa miidiyaa irratti biyyoolessa Oromiyaatiin beeksifame. Kana keessatti maaltu ta'uudha qaba? Jaarmiyaa kanarraa Addi Bilisummaa Oromoo kutaa konyaa ka jedhu qaba. Nun immoo maqaan kun yoo walirra bu'e ammallee rakkoo biraatu dhufa, wal burjaajessiitu dhufa waan ta'eef maqaan mataa isaanii danda'e mogga'uu ka jedhu teenyee irratti mari'annee namni maqaa kana moggaase ana gurmuu gamtaa
godina namni jedhee moggaasee sanaan dura moggaane nama lama moggaaseen itti himee jechuudha jireenyatti. Ayyee jennee irratti walii gallee itti fufnee jechuudha. Ulameen warra kan biraattis himne deemne hojii jalqabne hojiin jalqabame sana dura hojiin jalqabame baay'ee hin jiru. Garuu maal gochuudha qabnaa ka jedhudha. Lafa jalatti waa ijaaruudha qabna. Lafa jalatti waa ijaaruudha qabna eeyyee. Hin jalqabne Awurooppaarra gaafa jalqabnu nama 4 taaneet nama 4 barbaaddanne jalqabne. Eenyu barbaaddan? Gammachiis Naadoo dhaqee luba bantii nu waame anaaf gammachiisi luba bantii nu waame ani immoo ijoollee hiriyoota kiyyaa tokkotu UK keessa jiru koottaas hin jennaan nama tokkotu jira nama qabsoo kana jaalatu tokkotu jira ishee sii kennina malee nuti ammatti yeroo hin qabnu ammatti sana gochuu hin dandeenyu naan jedhanii lalisee roobaa naa kennan jechuudha. Lalisee luba bantii Gammachiis Naadoo isaan kana walitti qabee ijaareen jalqaban. Maaltu jalqabama? Ijaarsa. Eenyutu waa ijaara? Anatu waa ijaara. Nama tokko godina tokko keessa yoon argadhe achirraa nan dhaqee damee babal'ifachaa ture. Bifa sanaanii gara jaarmiyaa kanatti dhufne kanumaan otoo deemnu namni babal'atee guddinni jaarmiyaan guddina argisiisee diinagdeen gumaachifamu argisiisee hanga tokko yoo dhugaa walitti dubbanne waan miseensonni jaarmiyaa ABO guutummaan isaanii beekan waan nam tokkollee wanti hin jenne sa'aatii 16:24 irraa aga bilbilli eerfooniin gurra na dhoosuu ga'utti. Parsantii eerfoonii kiyyaa 700% parsantii 700% gaa. Parsantii 700% eerfoonii ittiin haasee bilbila kiyya irratti screenshot godhee itti erguutu ture jara kanatti. Warreen tokko lama jennee jirru hedduun isaanii beeku. Guddataa Shuubeefaa jireenyaan mataansa lubni mataansa Gammachiis mataansa ni beeku jechuudha. Isaan kana aga kana boqonnaa tokko malee maatiif ijoollee koo dagadhee hojii koo dhiisee jaarmiyaa kana ijaare. Erga sana ta'ee deddeemee dhufee iddoo kana ga'ee gara dhumaa kanarra wanti namatti hin tolle tokko kallattii adda addaa irraa dhadhaga'ama. Tokko jaarmiyaan ABO erga guddatee miseensa hedduu horatee maallaqa hedduu galchee hayyoota hedduu ofitti hammatee jaarmiyaan kun keessatti immoo rakkoon ammuma inni ijaaramee jiru kana namoonni isa baqatanis jiru. Dirree qabsoo irrattis rakkootu dhalachuu jira. Rakkoon kun hundi uumamaa otoo jiranii akkamittiin waan kun furamuu danda'a? Namoonni amma fakkeenyaaf naannoo Ameerikaa keessatti namni hedduun dirraa adda ba'ee jira. Dirree qabsoo irraayis namni gara biyyaatti galee waraana keessaa gara biyya mootummaatti kan galeetu jira. Kuni akkamittiin mooraa qabsoo Oromoo keessaa kun rakkoon kun dhaabbachuu danda'a? Kanaaf falli maali? Akkam yoo goone furmaata buusuun danda'ama ka jedhu gatteenyee yaada kaafne mari'anne. Yaada kana kaafne gaafa mari'annu ka jedhame mariin tokko qorannoon tokko haa geggeeffamu ka jedhamu. Qorannoon tokko haa geggeeffamu rakkoo jiru kana. Qorannoo akkamii geggeessinaa? Qorannoon kan geggeeffamu rakkoon sun maalimee waan san nuti ta'a. Rakkoon jiru miseensonni jaarmiyaa ABO keessaa gara dirreetinis gara biyyaatti galaniiru. Sanyiin fa'a. Waraana irraa adda ba'anii galaniiru. Rakkoon isaanii achi keessatti wanti isaan waliin jedhan hin beeknu nuti.
Biyya alaa kanaa kan akka Saamiyaa fa'aa, kan akka Tolchaa fa'aa, kan akka namoota adda addaa jaarmiyaa kanatti dabalamuu didee kan akka Jambaruu fa'aa jaarmiyaa kanarraa ba'aniiru. Namni sitti dhaqne irraa hergamne irraa jedhamaa deebiin deebi'aa jiru wal lola duwwaatu argamu jira. Maaliifni rakkoon kun kan jedhu qorannoo dhufe? Namni jaarmiyaa kanatti ni dhufa malee ni dhufa ni ba'ee deema. Itti yaaddee waan kana takka ati gaafuma cireessa waliin jirtan sanuu maali rakkoon kun kan juusan? Wanni yaaddan jira? Rakkoon kun maalinni ka jedhu eeyyee yoon beekes rakkoon jirtu rakkoon ani akka kophaatti furu miti ati akka kophaatti furtu miti. Rakkoon sun maal haa ta'u miseensa keessatti gadi bu'amee haa qoratamuutti. Namni hundarraa rakkoo wal qindaayaa dhufu ka jedhutti deemne jechuudha. Sarveen haa geggeeffamuu jennaan lakkii gamaggamaa godhamu malee sarveen hin geggeeffamini keessa sarveen gaafa geggeeffamu nama jaarmiyaa kanarraa walaba ta'etu geggeessuudha qaba. Namni jaarmiyaa irraa walaba ta'e dhimma keessa keenya akka beeku hin barbaannu. Kanaafiyyuu namumti nutti dhiyoo jiru miseensotumtas keessa jiranii waan kana koreen numa keessaa filamtee gamaggamni tokko haa godhamu. Maaltu rakkoon jira? Maaliif namni nu baqata kan jedhu. Furmaata isaas eenyu gaafanna? Miseensotuma keenya gamtaa gurmuu godina jiranii fi jaarmiyaa biyya alaarra jiran haa gaafannuu jedhan. Ayyee akkasii tole. Kanumarraa jalqabne. Kanarraa gaafa jalqabnu nama sadi koree nu filatan. Namni sadan kun ana guddataa fi laliseedha. Koree kana keessatti durataa koree sanaa godhanii na filatan. Barreessaan guddataadha. Laliseen miseensa. Qorannoon kun godinarraa eegalee gamtaa dhaqee gurmuu dhaqee jaarmiyaan keenya gara gurmuu 60 qaba. Gamtaa 17 qaba. Godina 6 qaba. Kana keessa godinaaleen hunduu gamtaaleen almost gara gamtaa 10 gurmuuleen gara 30 waan akkasii qorannoo kana geggeessaniiru. Kana hunda teenye aniif guddataan dubbisnee xiinxallee waan jirummoo tokko tokkoon koreedhaaf ergine jechuudha. Kabiraa cuunfaasaa waan qorannoo sanarratti argame sirnaan qindeessine PowerPointii baafne dhiyeessine. Rakkoon achi keessatti argine rakkoo gurguddoo hedduudha. Isa kaafilamanuu haaftaa wanna meejarii ta'e waan kana keessa waan kana si gaafateef jecha maaliif sarveen kun geggeeffamuu isaa ani quban qabu waan ta'eef namni Oromootis waan hubachuu qabuu fi irratti hojjetame moo irratti hin hojjetamne gaafii akkuma jiru tahee maajoritiin namoota sarvee kana geggeessee sun hagamta kabilisaa ammoo wanni isaa meejarii janii yookaan rakkoo hamtuudha janii pooyinti godhan yookaan qubatti laatan takka lama keessaa nuti tuquu ni dandeessa. Elaa dugda duuba harkisee kanan fidee fiddoo kanaan ga'eef rakkoo jirtu sana achumarraa yoon sitti dubbadhe wayyaa. Kana nani jedhurra kan qorannoon sun jettu yoo himne wayyaa jechuudhaafini. Dhuma dubbii keenya irratti rakkoon dhalatee isa kanaafani. Sarveen suni maal jettii? Rakkoon jaarmiyaa kanaa namni tokko abalu jettu. Namni tokko damee jaarmiyaa kanaa iddoo hunda qabatee jira. Dippiloomaasiin nama tokko, dubbii himaan nama tokko, meerre hodaa tarbii, najaat fa'aa eessa dhaqanii? Dubbii himaan nama tokko, gorsaan nama tokko. Aga har'aatti wanta dippiloomaasiin nama tokko. Hojii dippiloomaasii hojjennas yoo jenne karaan ittiin balballi saaqame hin jiru. Keessayyuu sarveen USA irraa bahe. Akkasitti. Gama biraatiin sarveen Awurooppaa irraa kaatee fi iddoo adda addaa irraa dhimmoota daddabalamte
jaarmiyaan ABO hakkaan bal'atee jira. Maal faa jedhee gamtaan keessaa ba'uudha qabaa. Gamtaan kun hin babal'ate yoo gamtaan kun keessaa ba'e gurmuuf godina ta'e gaariidha ka jedhu qaba. Anan fakkeenyaaf akka gamtaan jiraatuun barbaada ture. Garuu qorannoon namoota bal'inaan waan baay'atee jiruuf waan namni miseensi kun gamtaa irraa amma godinaatti dhiyeesse hedduudha. Kanaaf namni tokko iddoo hedduu qabatee waan jiruuf namni kun maaliidhaaf bakka hedduu qabateetoo jiraata maaliif miseensotaa fi namootaaf hayyootaaf maaliif hin qoodamne hojiin kun kan jedhudha jechuudha. Namni iddoo kana hunda qabatee jiru immoo beekamaadha jechuudha. Beekamaadha. Namuu beeka. Rakkooleen jaarmiyaa keessatti jiran jiru kana sirreeffachuudha qabna ka jedhu dhufe. Gama biraatiin dameen jaarmiyaa ABO damee dantaa alaa ta'uu ka jedhu ture. Damee dantaa alaa ta'u. Damee dantaa alaa ta'u ka jedhu kana gaafa nuti dhimma kanarratti dhiyeessinu qorannoo sana keessaa dhimma kanarratti cuunfinee dhiyeessinu kan dubbise guddataa. Yaal guddataan itti gaafatama dippiloomaasiiti. Barreessaan isaa ani dura taa'aadha. Ani balbaluma sanan banee taa'e. Maal jedha? Damee dantaa alaa ta'u jaarmiyaan ABO biyya alaa ka jedhudha. Damee dantaa alaa ta'u jennaan eeyyee nuyyuu kanarratti mari'annee jirra. Korri sabaa irratti gumiin sabaa irratti taa'ee jira. Kora sabaa eeguuf jirra waan kana qulqulleessuudhaaf malee akka kanatti hin deemu nuun jedhe qajeela. Achumaa kan ba'e jireenyaan waan kana hundumasaa wantoota namoonni achi keessa kaan hedduudha. Wanti kun tokko lamaan wanti jechuu hin dandeenya. Dookimantii kiyyarra jira. Iskiriinshuutii isaa agarsiifne uummanni Oromoo irraa dubbachuu danda'u. Wanta achi keessatti rakkoolee kakkaan kana guutuusaa maal jedhaa? Dura karaan deemaa jira nuun jedhe. Karaan deemaa jira. Ani nan dhaggeeffadha malee dubbachuu hin danda'u. Irratti walii gallee qorannoo sana itti gammannee jaarmiyaan biyya alaa hundumtuu jaalqajeelaa irratti walii galee namoonni koreen guutuun irratti walii galanii nu eebbisanii hojii ajaa'ibaa hojjettanii qorannoo kana hunda qorattanii fixxan jedhanii nu eebbisanii amma gaamana gaheeraa jedhe erga nuti qorannoo finnee kana hundi qindaa'ee xumuramee amma mana gahee dubbachuun barbaada. Amma mana gaheera dubbachuun fedhaa. Waan kana duuba jedhe waatu jiraa jedhe. Qorannoon kun sirrii miti jedhe. Waatu dugda isaa duuba jiraa jedhe. Kan qajeelaan irratti gammadee quba qabaadha. Nuyyuu irratti mari'anne irra jedhe wanti kun asirratu jedhanii koree guutuun irratti walii galle namni torba irratti walii galle kan namni hunduu jiru. Waatu duuba jiraanna maaltu na duuba jiraa jedhaan guddatan. An dubbise ana maaltu na duuba jira? Maaltu duuba jira gaafa jettu maal jechuudha jedha. Dhiisi simitii jedhanii. Siin hin jenne. Walitti qabaa waan sanaan eewu duuba jira ree. Simiti. Anaare ana. Maaliif kun ta'e akkamitti jedhee gaafachuuf carraan arganne. Kuni rakkoo guddaadha. Rakkoon inni waa hunda of harkatti galcheetti deemu. Otoo hayyoonni Oromoo kumaatamaan jiranii jaarmiyaa keessas ta'e jaarmiyaan ala. Kan isa caala baratees otoo jiru jaarmiyaa keessas ta'e jaarmiyaan ala. Sadarkaa dippiloomaasii guutummaattis ta'e sadarkaa adda addaatti muuxannoo sitti qabu jaarmiyaa keessas ta'e jaarmiyaan ala namoota kanaas achee dhiibuun namni tokko hirra taa'uun qorannoodhaan kan miseensonni jaarmiyaa kana kumaatamatti lakkaa'aman gurmuu jaarra
gurmuu 60 gamtaalee 17 fi godina 6 qoratanii fidan kan irratti walii galanii ukkaamsee hambifachuudhaaf hambifatees immoo dhuguma hambifateera. Baay'ee wanta isaaf kaa'u akkuma jedhe godhatee hambifate qorannoo sana guutuu qoratamee dhiyaatee namni hundi mirkaneesse sana ni hambifate. Miidiyaa irratti, dippiloomaasii irratti, diinagdee irratti. Ana fakkeenyaaf ijaarsaaf siyaasaa bakka dubbii bakka hojii barbaaddu bakka namoota dubbisuu barbaadu namni itti dubbatu hin jiru iddoo koos dhufee innis achitti rakkoo keessan galuu namoota dubbisee ijaarsan naqu iddoo namoota biraa dhiisee bakka namoonni biraa irratti hojjetan guutummaa cuqqaalee deemaa jechuudha. Maaliif nuti humnaan bulaadha beektaa namoota dubbifnee ijaarra. Namni bakka dadhabbii qabu barbaadu hin jiru. Ijaarsaaf siyaasa irra gaafa hojjetu. Wanta ta'aa jiru kan ammoo namni nutti hima. Rakkoo jirtu kan ammoo rakkoo wanta ta'aa jiru 1 2 3 jedhee namni nutti hima. Waan namni nutti himaa jiru kan ammoo nuti callifnee taa'uu hin dandeenyu 1 2 jennee godinaalee hundarra gamtaa hundarra iddoo hundarra deemnee qorannoo kan akkanatti hojjedhaa jennee foormiitti kenninee hojjechuu didan jedhee hinnumtuu nama meeqa gaafata. Gaafa hojjetamee dhufu faallaa wanta hin barbaanne waan qoratamee dhufee fi namni tokkichi iddoo kana hunda irratti hojjechuun maaliif barbaachise gaafa jedhamu kan kana duuba jiru cichaadha jechuun dhufe tokko jedhe. Lammata rakkoo kana kan dhale jaarmiyaa dirreerra karaa jaalbooreetiin biyya alaatti hayyoota Oromoo biyya alaa kana jiran qabsoodhaaf akka tajaajilaniif beekumsa isaanii irraa walitti qabnee fudhannee. Mee osoo karaa san hin dabarre dura gaafii san itti aaninsi dhiyeessuudhaaf naa deemu kaastee garuu san dura waan tokkoon gaafii si dhiyeessuu barbaade yoo dhiifama naa goote jaalchichaadhaas tahee namoonni biraa warroottanummaan fakkeenyaaf amma sarbee san geggeessanis amma fakkeenyaa fi jireenyaan yookaan namoonni muraasni waan barbaade godhuun ka'umsisaa dhaaba kana keessatti yeroo dheertuu qooda fudhannaa qabda. Seeraa fi seera dhaaba kanaa beekta. Naamusaa fi dambii dhaaba kanaa mirgaa fi dirqama miseensaas beekta. Erga rakkoon kun ka'ee fi kana duraas gaafuma gartee fakkeenyaaf bara Daawud dhaaba kanatti gaafatama qabaachaa tures adda bilisummaa Oromoo kana keessatti namaatu rakkoo ta'e moo heera dhaabaatu hojiirra oolutti hin jirre sitti fakkaata? Guddoo ulfaadhu heerri dhaabaa cululuqaadha bareedaadha. Gaa inni heerri dhaabaa kun namoota hojjetuuf qaba namoota hojjenneefis qaba. Heera dhaabaa kan ittiin hojjetu namatu heera dhaabaa ittiin hojjeta. Heerri dhaabaa akka abbaan jallifatee ittiin hojjetetti hojjetama jaarmiyaa keenya keessatti. Akka abbaan isaaf ta'utti hiikkata akkuma kitaaba amantii tokko namni akkuma isaaf ta'etti hiikkataa jedhama yeroo tokko. Heera dhaabichaa kana ittiin sitti faarsu. Isaan irratti hojjetan. Fakkeenyaaf jaarmiyaa ABO keessaa gaafa gaafileen kun hundi itti kaatee rakkoon kun walxaxee dhufee gaafii kana nus biraa afuu dinnee anis guddataanis Leelemoon faas booddee namni hundumtuu biraa afuu dinnu dhimma kana kan hojjete anaaf guddataadha. Koreen hunduu irratti walii galtee gaafa waan kanatti deemnu gaafa biraa afuu dinnu ofii dhuunfaadhaan kuffisee dhaqee qajeelaa waan inni godhe hin beeku. Gurbaa sareedhuma bishaan seente godhe gaaf sana mana keessatti. Akkamittiin damee dantaalaatti gad deebistu jaarmiyaa guddaa jedhe. Jaarmiyaa guddaa namni tokko hoogganu akkamitti damee dantaalaatti deebistu jedhe. Damee dantaalaa ta'e qunnamtiin isaa dirreedhaa ta'a. Gorsa
gorsaa ajajaa olaanaa ABO jaarmiyaa ABO guutummaatti diinagdee kan gorsuusa. Dippiloomaasii kan gorsuusa. Qunnamtii kan gorsuusa. Waan gorsuuf dhiisuu yoo waliin beeku. Waan inni gorsuus hin beeknu shira yoo ta'e hin beeku. Gaafa tokko gorfamee gorsee as bahee waan inni godhe waan hin arginee fi eeraaf seerri dhaabaa isaati jetteef tiyoonsii deebi'e. Akkuma abbaan kaayyateetti barreeffatetti namni itti gaafattu hin jiru. Fakkeenyaaf rakkootu jaarmiyaa kana keessatti dhalatee rakkootu jaarmiyaa kanatti dhufee sagalee miseensotaatu dhaga'amuu didee waan jaarmiyaa kana keessatti rakkoon tokko lama sadii jedhamee qoratamee dubbatamee fi mirga miseensotaatu dhiibbamee 2023 Apriilii irraa eegalee gumaachatu ture. Guyyaa gaaf tokko odiitu godhamee hin beeku jaarmiyaadhaaf. Guyyaa gaaf tokko miseensaaf maallaqa amma kanaatu bu'ee galatoomaa jedhamee hin beekamu. Guyyaa gaaf tokko kun dirree qaqqabeera kun asitti hafeera kun achi dhaqeera jedhamee hin beekamu. Miseensi kana gaafate. Seera isaa gaafate. Seera kanaa namni deebiseef hin jiru. Kun immoo bifa barruutiin gaafate. Qorannoo gurmuurraa amma gamtaatti. Rakkootu dhalatee jedhamee gaafa qondaalonni jaarmiyaa kana namni 90 iyyata dirreetti ergatan. Ani kanan keessa jiru. Barreeffatanii rakkoo kana nurra ga'ee tokko lama sadii jedhanii 10 barreeffatanii dirree irratti ergatan haga hammaa nu qaqqabeera jedhee namni deebisee hin jiru. Hogganni olaanaan gabbee ittiin iyyuu harraba biraa gabbaasee jechuudha. Gaafa rakkootu nurratti mul'ate jedhamee jaarmiyaa kana keessa hiyyatamnu arrata biyyoolessa Oromiyaa irratti gabbaame nu arrabsamee jechuudha. Isa arrata irratti nu arrabse xalayaa biraa barreessinee itti ergannee jechuudha. Itti gaafatama arrataas ta'e jaarmiyaa kanatti. Heerriif seerri jaarmiyaa hojiirra hin oolle moo hojiirra ooleeni akkuma abbaan barbaadetti hiikkata. Akkuma isaaf ta'etti garuu heeraaf seerichi suni isa ittiin namoota biraa warri aangoo qabu yookaan warri humnatti qabu nama biraa ittiin miidhan yoo ta'e ta'uu danda'a. Garuu isa dhugaa sana hin argine waggaa tokko ga'uuf jirra amma erga iyyanne erga qondaalonni 90 rakkoo jiru barreessee durataa jaarmiyaa kanaatti yookaan ajajaa olaanaatti galfate koreetti galfate rakkoo keessantu kana jedhamee nun deebinu. Xalayaa namni tokko natti barreesse. Xalayaa namni tokkotu natti barreesse yakkamaadhaan jedhe Facebook irratti facaase. Namni tokko gita hojii isaatiyan yakki isaa immoo maalii miseensota timatee jedhe. Hannaan mee namni hateera kana nurraa hate horiidhaaf an iddootti wal arginus rabbaa beeku namni kana nurraa hate kana nu godhe jedhu gadi beetoo na himates hin jiru. Yoo ta'e immoo otuma ta'eeyyuu koree seeraaf to'annootu jira. Koreen seeraaf to'annoo jirtu nama tokko. Namni tokkoon sun kaadireedha. Kaadiree jireenyaati. Nama tokkichaa kaadiree jireenyaati. Afaan jireenyaa ta'ee dubbata. Isatu yakka hotoon ana waamee natti dubbatee hin beekin. Isatu deemee namoota kakaasee narratti hojjeta. Namni dhugaa walaba ta'e, namni dhugumaan koree seeraaf to'annoo ta'e, ati kana balleessitee jedhee na waamee na gaafatuudha qaba ture. Yookaan xalayaan na bira qaqqabee hin jiru. Qajeelaatti barreessan xalayaa. Qajeelaadhaan maal jedhaa? Har'arraa kaafnee hojiirraa dhaabnee waan nama kana jaarmiyaa tajaajilteef galatoomii maal jedha. Achiin bilbileefin maa inni jaalqajeelaa maaltu ta'ee maal inni sababni isaa koreen seeraaf to'annootti maal minan dhiyeessitanii akkamittiin xalayaa kanatti erguu dandeessan jenna. Jaalchicha ani hin beekuu barreessanii natti erganii koreenii naan jedhe. Ani hin beeku afaan isaatiin naan jedhe. Jaalchicha ani hin beeku barreessanii natti erganii. Sagalee wayii jira jedhanii natti erganii ani kanumaan beekaa naan jedhe qajeela.
Mucaan miskiina. Heeraan akkaan gootti dhiifama. Akkaan gootti misila jireenyaadhaa fi urbaana jaalli qajeelaa jedhan kun amma fakkeenyaa fi koree hojii raawwachiiftu akkasimi akkaan hubannaa kiyyaatti. Itti gaafatama diinagdeeti koree hojii raawwachiistuuti ka jaarmiyaati. Amma waan innumti dhufee nutti dubbateeyyuu fakkeenyaaf damee dantaalaa jaarmiyaa kana gaa waanan sobirra kaa'u miti. Waan koree keessatti dubbatame namni hundi jiruun sirriitti immoo jira. Ani waan biraa waan isa alaa waanan dubbadhu hin qabu. Waanuma dhugaa jirtu. Koree seeraaf to'annoo itti maaliif hin himannee rakkoon koo maaliif gara sanaan natti hin dhufneen jedhe. Jaalchichaan hin beeku barreessanii natti erganii waan isaa hin beeku ani waan man beeku hin qabu sin gaafannee naan jedhe. Kan natti ergaa jiru si hin barii. Si duratti mallatteessee So jalaa ol ajajame jechuudha dhaabni. Isan naan jedhe akkas natti fakkaata waan isaa. Wanni gaafii heeraa si gaafadhee fi miseensonni siis dabalatee namoonni kumaatamni meeqaarraan tana gaafii san gaafachaadhaa jiru. Akka waan gartee aangoo jireenya irraa qooddachuu barbaadutti dhiheessu warri barbaadan jira. Akka hubannaa kiyyaatti rakkoon jaarmaa kana keessatti dhalatte rakkoo gartee institutional crisis yookaan ammoo gartee institutional crisis tu jira. Rakkoon kun asiis biyyaas dabalatee balaa biraa dhaluu deema. Dhaabni kuni heera korri sabaa lafa kaa'e heeraa fi seera dhaabni kun lafa kaa'e irratti deebi'uu qaba. Hoogganni waloodhaa tolfamuu qaba. Dhaabni keenya fully function godhee uummata Oromoo bakka itti deemu saniin gahuu qabaadha. Argimantiin miseensota gabbahees akkaan hubadheettiif barreeffamoota adda addaa kan isin gabaaftanii yookaan ammoo gartee iyyata isin dhiyeeffattanis dabalatee kanneen dubbiserraa wanni nan hubadhisan. Namni immoo bifoota gartee akka waan nama tokko irratti quunnamni dhiyaatu fakkeessanii godhaa jiru. Wanni waan kanaaf ragaa ta'u hedduudha. Miseensa koree hojii raawwachiiftuudha dirratti baamee ololli irratti gaafa oofamu harkaa jirra bara. Humna gartee waraanaa zooniilee adda addaa keessa jiru irratti suduudhaan ololli gaafa oofamaa jiru harkaa jirra. So the organization itself is gartee crisis keessa jirra jechuudha. Miseensi kun yookaan deeggartoonni kun wanni inni prevent godhuu barbaade walumaa galatti gartee diigmaa akka jaarmaatti nu mudatu. Natti fakkaatu hubannaan kiyya akkasi. Isa kana akkamiin hubattee? Jaala kiyya yoo dhugaa walitti dubbanne jaarmiyaa kana keessatti heera seera wanti jedhamu hin jiru. Meerra naadee biyyacha sanii? Jaarmiyaa kana keessatti heeraaf seera wanti jedhamu hin jiru. Heerris nama tokko, seerris nama tokko. Heeraaf seera faarsi gaafa ittiin si adaban duwwaa heeraaf seera sitti himu. Heeraaf seera eenyu irratti himatta? Seera isa kamtu jira? Iddoo kamitti mee iddoon ati itti himattu kami? Bakka isaa wallaalle nuyyuu keessa teenyee bakka isaa wallaalle. Oliyyannoon iyyadhe xalayaan natti dhufnaan aga har'aatti arginee naan hin jenne quba qabaadhu. Koree seeraaf to'annootti hin dhiyaanne koree hojii raawwachiistuu jaarmiyaa ta'ee koree seeraaf to'annootti hin dhiyaanne koree hojii raawwachiistuu jaarmiyaa ta'ee oliyyannoo iyyadhee namni deebinaa deebise hin jiru. Fitiishinii barreeffannee rakkoo jira jennee iyyannee namni nuu deebise hin jiru. Gaafa ati iyyatte miidiyaadhaan bahee si arrabsa namichi tokkichi. Dheengadda immoo gabbayee dhufee hoggana guddaa wajjin nu arrabse. Heeraaf seera isa kamtu jira? Inni nuti barannu jira. Heeraaf seerri inni barnoota nus barsiifnu, inni irratti barsiifnu, inni nuti barannes, inni namni irbuutti seenuunis jira. Garuu inni ittiin hojjetan hin jiru. Gaafuma kanaa wajjin wal fakkaatu tokko si dhiyeesse jaalchicha dhiifama afaan si qabe. Koree sabaa amma 2017 kataa'e Eritiraatti jira. San booda korri taa'amee kan juutu jira. Waan san gartee diiteelii isaan beekanii.
barreeffamaan waan korri sun wayyeesse kora sabaati moo kora atattamaati moo jila qabsaa'otaati moo wanni ati hubatte maali inni lamadaa hoo barreeffamaa wanni korri sun irratti walii gale waan korri sun murteeffate murtee kora sanii waan harkiten jira ilaan gamma. Jaala kiyya waan sana nan gaafatin.